Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon narraa immoo kan nyaataati. Lulluuqiidhaa fi maal akka qopheessu jedhee isin agarsiisa inshallah. Maqaa isaallee Gematii jedhama natti fakkaata. Ani kamaqaa isaana beeku ofii kiyya maqaa addaatti moggaafadhee jira. Buskuta lulluuqiidhaaf ta'u kasoomaa jedheetuma maqaa addaarra kaahadhe hojjechuma haa beeku malee kamaqaasaa kamaqaasaa yaada kiyyaa miti. Kanaafi akkatti hojjedhu sin agarsiisa inshallah. Waan beeynu walirraa barannee kan beeynamu wal barsiisna waan ta'eef warri beeytanillee asumaan yaadannoo isiniif ta'a. Hedduu tokko nama dhibu garuu akkumatti hojjedhu sin agarsiisuuf inshallah. Haga dhumaan afaana turaa sinin jedha. Haga gama viidiyoon deemne ammoo Foozii Show YouTube jedhu kan obboleettii teenna isiillee waa hedduu nu barsiifti inshallah. Yoo jaallattan dhaqaatii Foozii Show jedha search godhaatii subscribe godhaafi guddisaanii sinin jedha. Wal malee maal qabnaree warri hambaatu akkanatti guyyaa lama sadi keessa wal guddisaa nu hoo maal qabnaree waa birriitti kafallaa deemneeti subscribe goonee fi obboleettii teenna haa guddifnu chaanala isii sinin jedha inshallah. Ammas irra deebi'uun obboleewwan muslimaa hunda keessaniyyuu Ramadan Mubarak baga rabbiin ji'a kabajamaa fi jaallatamaa kanaan hunda kennayyuu nagaan ittiin nuun gahe jecha inshallah. Warra waggaa hedduu nagaan itti deebi'u nu haa godhu, warra khayrii isaallee keessa argatu nu haa taasisu inshallah. Hojjechuudhaaf wanti na barbaachisu tokkoffaa sahanaa qulqulleeffadhee qopheeffadhee jira. Kun akkuma sitti argitanii killee firii takkaatti cabseeti irshoo yookaan ammoo kaameraa kanatti godhadha. Deebi'ee soogidda xiqqoo tokkotti godha. Isin killeellee lama godhachuu dandeettan akkuma isin hojjettanii. Eegasi sukkaara haga manka afurii takka ga'u itti godha. Burcuqoo gimmaashallee guutu burcuqoo gimmaasha sukkaara biraawunii waan ta'eef walitti qabataa wayiiti. Isin sukkaara kaanillee fayyadamuu dandeettanii. Ani isa kana mana keessaa qabasanii fi deebi'ee aannan xiqqoo tokkotti godheeti sirriitti haga sukkaara kanaa fi wanti ani walitti daddabalame kuni wal qabatee bifa takka ta'utti sirriitti walitti sosochooseeti. Achi booda kalarii itti godha. Kalariin kun yeloo kalarii ka fuudii ka ruuza faa gubbaarratti godhatanii kalarii loomiillee yoo ka barbaadan irdiillee itti godhatanii mataa anatti fakkaata bareedaadha. Yoo barbaadan ammoo irraallee dhiisuu dandeettanii wanti kalarii itti godhamuu qaba jedhamu hin jiru. Eegasii daakuu itti godhadhaa hagana ga'u takka. Kuni daakuun ka all purpose jedhu yoo qabaattanii ka boqqolloo ka corn jedhu sanillee itti hidhaattan hedduu tokko bareedaadha. Lamaan isaa daakuu sallamii walitti hidhaattanii harka kiyyaan itti seenee jira. Kiyyammoo qulqulleeffadhee jira. Harkumaan irra namaaf mijata. Bishaan itti godhaa laaffisaatii sukkuma inshallah akkuma argitan kana. Daakuu boqqolloo yoo qabaattanii itti dabaltan yeroo bilcheessitan eegarre hedduu tokko bareedaa wayita nyaatanillee kashkash jedha bareedaa tokko namaaf ta'a. Ani ammoo daakuu mana keessaa hin qabu ka boqqolloo kama qabuun fayyadama jechuudha. Akkuma argitan kana kinoo harkaan laaffisaa kalariin itti godhellee hedduu tokko bareechee jira. Yoo hin qabnellee dirqame hin jiru. Wama qabaniin godhatan jechuudha. Wama qabaniin gabaa bahan jedhama. Akkuma argitan kana kinoo dhaheetii bifa tokko godha wal seensisa jechuudha. Akka inni bifa takka godhatutti sirriitti harka kiyyaan dhaheeti akkuma argitan kana goreeti. Qadaadeen lafa kaaha jechuudha. Sirriitti wal seenuu qaba akka buruurii wanta tokko tokko of keessaa hin godhanne akka qulqullaa'u. Haganarrallee hin laaffisamu, haganarrallee hin jabeeffamu. Kinoo akkuma argitan kana. Amma ammoo feestaalii wahiiti yookaan qadaadumuma ta'ee martaniiti haga daqiiqaa 15 haga 20 takka ganni bukaa'ee yeroo takka ol ka'uu fi eeguu qabdan jechuudha. Garuu haga sirra bukeessuu hin qabdan. Eegar bukaa'een nama jalaa kuraa akka lixii biddeen afaan nama jalaa ta'a yeroo takka qofa ol ka'uu qaba. Feestaalii kanaan mareeti lafa godhanii yeroo inni bukaa'e immoo walitti deebina inshallah. Kinoo kana fakkaataa yeroo takka bukaa'ee ol ka'ee jira. Xiqqoorraa tureyyuu haga bukaa'ee hojii biraa hojjedhuufi amma immoo kana suuta gadi deebisa. Yeroo takka qofa bukaahuu qaba. Bukaa'ellee lafa turuu hin qabu. Eegari mi'aan isaa nama jalaa bada. Akka lixee buddeenaa nama jalaa kuraa eegari. Haala kanaan gadi deebiseeti zayitii ibiddarra godhadha. Kuni saanitti zayitii itti naqadhee jira manka wajjinii ka eegaritti mummuree keessaa baafadhu. Zayitii ammoo ibiddarra godheeti jira. Xiqqaa tokko muree keessa buusaa akka zayitiin kun oowwee ilaaluudhaaf jechuudha. Zayitiin bareeda jira.
amma immoo zayitii reefis hin agarsiisan keessa maankaa kana tuttuqaate akka midhaan kanaan walitti narraa hin qabanne harka kiyyaan bukoo kana ol cuunfaati gubbarraa mummura akkuma argitan kana isin yeroo yoo qabaattan suuta jettaniiti akka inni haga geengoo takkatti ta'u xixiqqeeftanii haganarrallee muruu dandeettanii ani hojii duyda kiyya duubaan eeggataa jiru hin gaafatin anumaaf rabbi qofatu beeka kanaaf isinuma agarsiisuu fi jarjaree akkuma ta'eetu numatu mana keessaa nyaata sin agarsiisaa jira kana caalaallee bareechitanii muruu dandeettan jechuudha inoo haala kanaan muree fixee jira yoo barbaadan harkuma keessaniin illee kinoo akka dhumarratti sin argisiise murtanillee keessa goggodhuu dandeettanii kuni ka yeroo duraa ilaaluudhaaf keessa buuse sani bilchaate akkuma argitan kana gubbarratti suuta gara gaggalchaati yookaan ammoo zayitii gubbarratti gadi qaqqabaati akooftan jechuudha akkuma nama waa akaahutti yeroo takka daftanii murtanii itti gadi fixxaniiti yeroo takka yoo bilcheessitan bareeda yoo akkas hin ta'in kun isin jalaa bilchaatee kun dheedhii taha ibidda isaa zayitii ammoo xiqqeessuu qabdanii zayitiin qoftu yeroo duraa xiqqoo sinafaa'u malee xiqqeessuu qabdanii yoo ibidda haa irra gootan gubbaan kun diimatee bareedee keessi isaa dhoqqee isinirraa ta'a hin gaafatin ani gaafa tokkoffaa isa kana wajju akkanatti ibiddatti guddiseeti gubbarra goreeti kee gubbaan bareedee naaf ba'ee keessi isaa na jalaa dheedhii ta'e yeroo akkana kutataniyyuu keessi isaa lixii na jalaa ta'e kanaaf akka akkas hin taane ibidda jalaa xiqqeeftanii gubbaarra akkana akaawaa itti gara gaggalchaati akkas godhaa bilcheessuu qabdanii akkas ta'e bifa takka ta'e gubbarraallee keessanillee isiniif bilchaata kun akkuma argitan kanatti diddiimessee bareechee jira harka lamarra deebi'ee hojjedhee kun ka yeroo tokkoffaati sirriitti ilaalaati kan lammaffaas akka godhee isin agarsiisaa xiqqoo garaagarummaa qaba kana sirriitti diimessee sirriitti haganni biraawunii ta'uu bilcheessee kaan ammoo isin agarsiisa kinoo kunis kana fakkaata kan sirriitti diimessee kana ammoo haga sanii hin diimessine garuu lamaanuu bilchaatee jira kun akka bicaa faana jira yeloo fakkaata suni ammoo sirriitti biraawunii ta'ee jira yoo barbaadan akkasillee diimessuu dandeettanii yoo barbaadan kinoo haaluma kana waytan akkanatti bilchaatee jedhe kanarraa baasuu dandeettanii lamaan isaatiyyuu bilcheessee jira garuu kalarii barbaadan irratti dhiisuu dandeettanii san haga barbaadanii kunillee hedduu tokko bareeda sunillee hedduu tokko diimatee namatti tola hin bareeda haala kanaan akka barbaadanitti hojjetuu dandeettan inshallah yeroo xumure walitti deebina kinoo kana fakkaata bareedaa kana xumuree jira haala kanaan hojjechuu dandeettanii keessi isaallee kinoo akkatti mure kana fakkaata keessa isaallee ammas hin agarsiisa kinoo keessi isaalleen goggogaa kana bareedaa kana zayitiillee keessi isaa hin dhugne osoo daakuu boqqolloo faa qabaatee hedduu tokko bareedaadha keessi isaa ammasii bareedaadha goggogaadha keessi isaa hin mi'aawa haala kanaan hojjettanitti fayyadamuu dandeettanii ammas yoo barbaadan sukkaaraa fi bishaan walitti danfistaniiti yeroo inni bifa takka goratee furdatee bareedee jedhe gubbaarra firfirsitanii akka sirriitti isinii mi'aawu gochuu dandeettanii yoo barbaadan ammoo sukkaara dhiiftanii daa'ima fayyaadha daa'ima walalaa yoo qabaattan gubbaarra firfirsuu dandeettan jechuudha ammas yoo barbaadan akkasuma sukkaara fuutanii kophaa isaa daaktaniiti daakuu bullaa isaa wanta akka gingilchaa wayiirra gootaniiti irratti firfirsuu dandeettan jechuudha haala barbaadanii istaayilii feetanitti gootanii nyaachuu dandeettanii ani ammoo akkuma beekamu lafti soomaa inni kophaa isaatiyyuu sukkaara qaba namni galgala kana waa daddarbatu jaallata wanta inni kophaa isaatu wanta sukkaara qabuuf sukkaara biraa yoo irraan ida'e guddaa sirriitti nama hin nyaachisu waan mi'aawuu fi wanta sirriitti mi'aawu namnillee guddaa hin jaallatu maatiin kiyya akkanumatti jaallatanii kanaaf akkanumatti sambuusaa fi wanta biraa wajjin dhiheessa inshallah isin akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeettanii yeroo murtan ammoo yoo barbaadan kanarrallee xixiqqeessitanii akka inni zeeroo dubulbulii ta'ee isinii muramuttu suuta hojjettanii murullee dandeettan yeroo itti hojjettan bilcheessitan jechuudha an isinuma agarsiisuuf jarjara maashaallah kunoo bareedaa kana fakkaatu hojjedhee jirarraa barattan jedhee abdii qaba inshallah xiqqoo tokkollee ta'uu isin fayyada yoo jaallattan like share comment subscribe godhaa obboleewwan keessaniifillee share godhaa isaanillee harraa baratanii adaraa obboleewwan keessaniifillee share godhaa wanta ofii keessanii jaallattan ofii keessanii barattan obboleewwan keessanillee akka baratan goraadha
Nuti Oromoon wal qabnaa, wal malee maal qabnaa, wal irraa barannaa, wal barsiifnaa, wal jaalannaa, wal jajjabeessina inshaallah kana fakkaata. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti gaafii keessan karaa komentii jalaatiin naaf barreessaa isinii dubbisee isiniif deebisa. Akkuma ramadaanaatti iyyuu amma biiziidha. Dubbii isinitti dheeressa inshaallah hojiitu na eeggata. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.